Australia Apple English with Afaan. Akkam nagartu baguratan guyyaa hadhas video party isa jaapaatiin walitti deebi'aa. Party tanket wanti baranu ammas maala irregular verbs. Irregular verbi barbituu fi verbseesaa wal fakkaatu barataa jiraachuu. Walumaa galatti isaan dhibbaa fi hanga inni sadiitti uumamamaa jiru. Hadhas meeqaffaa jira? 65 gubbaa jiraachuu. Tokko lama innee hangi 65 baranna jiraachuu. Verboonni kunniin yookaan immoo verboonni irregular verbs jedhamanii beekaman kan dhibba lama gahan lakkoofsan afaan Ingiliffaa keessatti baay'ee akka barbaachisu yookaan beektan taate hin eeggatinaatii sammuutti qabachuu yaala. Haffaza daawwattoota kiyya isin barbaachisaneeti itti amaneeti. Barataa kiyya haffazisee sammuutti qabsate isin kan barsaa jiru waan ta'eef itti fayyadama. Kun carraa bareeda. Kanaaf guyyaa hadhas mee 65ffaan barbi akkamiitii barbituu isaa maalidha? Verbsi isaa maal ta'uu maal jechuudha? Na wajjin tura daawwattoota kiyya. Alright. Say lay, laid, laid, laying. Okay? Why can I say ballisire? I bakuuf na jechuudha. Next is lead, led, led, leading. Lean, length, length, leaning. Lip, let, let, lipping. Learn, learn it or learn it, learn it or learn it, and learning. And next is leave, left, left, and living. Lend, lent, lent, and lending. And next is light, lit, lit, and lighting. Lighting verbi la kan jennu. Verboonni tokko maqaalee ta'anii verbilee ta'achuudha. Next is lost, lost, and lost, and losing. Or you can say losing. Make, made, made, making. May, might, might. Verbality think about that. The next one is mean, meant, meant, meaning. And meet, met, met, meeting. Melt, melted, melted, melting. Misunderstand, misunderstood, misunderstood, misunderstanding. Pay, paid, paid, paying. Akka leewwal fakkaata. Pen, pent, or penned, pent, penning. Next, plead, pled, pled, pleading. Proof, proved, proved, proving. And next, say, said, said, saying. Sell, sold, sold, and selling. And send, sent, sent, and sending. Sew, sewed, sewed, and sewing. Shall, should, should, verb and shear, sheared, sheared, shearing. Shine, shone,
shone and shining. Jawaabsa kiyya asumaan akkaataa jecha kana yookaan immoo barbii kana dubbisanis asumaan baranna jechuudha guys. Pronunciation isaallee asumaan baranna jechuudha. Kanaaf jawaabsa sanaallee akkuma English with afaan Oromoo ammas irra deebi'ee hin hiifatinaati itti fayyadama haffaza qabadhaa mee regular verbii fi irregular verbii yoo addaan baafadha. Verboonni ani barsiisaa kun verboota irregular verbiiti. Irregular verbii gaafa haffazan kan hafe martuu maayidha regular verb jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa jechuudha barbaada. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and like share it too. Bye bye. Love you all.